Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jedha. Hadha mee copyright YouTube irraa nu dhufe haala kamiin balleessina kan jedhu isin agarsiisa. Copyright isin dhufe YouTube irraa ofirraa balleessuudhaaf Chrome keessa seentan jechuudha. Haala kanaan Chrome keessa seentanii jettan haala kanaan isinii baa iddoo xiyyaa jiru kana xuxxanii jechuudha. Haala kanaan yoo xuxxaniitiin jettan jechuudha. Kuno haala kanaan isinii baa home YouTube jedha waa baay'eetu jira. Isin YouTube ka jedhu irra dhaqxaniitiin xuxxan jechuudha. Bakka amma xiyyaa mul'isaa jiru kana as bira YouTube ka jedhu kana irra xuxxanii jechuudha. Haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Akkasumas mobaayila keessan gara kompiitaraatti deebisuudhaaf sarara sadiin san xuxxanii kaatanii asumaan akkana olooftan jechuudha. Diiskitooppii gootan jechuudha. Akkanatti diiskitooppii saayit kadhu kana isarra kiliik gootan jechuudha. Kun haala kanaan jechuudha iddoo kanarratti jechuudha. Haala kanaan mobaayilli keessanillee akka waan kompiitaraan fayyadamaa jirtaniitti isiniif jijjiirama gara kompiitaraatti jechuudha. Haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. Iddoo kanarra search kanarratti studio YouTube kuno haala kanaan studio.youtube.com kadhu kanarratti haala kanaan barreessitaniitiin search gootanii jechuudha. Kuno haala kanaan barreessitan jechuudha. Barreeffama kana keessaa hambisuun qabdanii haala kanaan barreessitan jechuudha. Kuno haala kana yoo barreessitaniitiin jettan search godheetiin isiniif baasaa jechuudha. Copyright maal akka ta'ee fi haala kamiin akka balleessitan as biraan argitanii jechuudha. Kanaafuu networking shiikoo waan laafeefi kuno haala kanaan jechuudha. Copyright irra ergame kana mee ofirraa balleessee haala kamiin akka ofirraa balleessan isin agarsiisa. As bira bakka xiyyaan agarsiisaa jiru kana as bira xuxxanii jechuudha. As bira viidiyoo keessan hunda jechuudha bakka itti agarsiisu kana haala kanaan jechuudha. YouTube studio keessaan jechuudha. Haala kanaan mee viidiyoo kiyya kan copyright irra ergame isinitti agarsiisaa jechuudha. Achi booda haala kamiin akka balleessitan jechuudha. Kuno amma kuno argitanii haala kanaan irra ergameera kuno copyright kuno asparan irra ergamee jira jechuudha. Kuno argitanii fakkeenyaaf monetizing waan irraa kaasee jira jechuudha. Oonii miti kanaafuu haala kanaan xuxxaniitiin copyright erga xuxxanii watan haala kanaan isinii baasa jechuudha. Erga haala kanaan isinii baasee kuno fakkeenyaaf Qamar Yusuf sirba isaa firii dheengaddaa kadhu kanatu irra ergame jechuudha. As bira dhuftanii kuno select action bakka jedhu kana argitanii as bira erga xuxxaniin booda waa sadii isinii baasa. Inni kun trim out kadhu kun murtanii keessaa baasuu jechuu bakka copyright isin erge sun. As bira dammoo replace song jedhu kun sagalee biraa yookiin muuziqaa biraa itti galchuu barbaadan asirraa jechuudha. As bira dammoo mut song kadhu kun dammoo as biratti jechuudha. Sirbuma ta'ee ka amma sirra ergame kana sagalee isaa balleessu mi'a nama isa filadhe isinitti agarsiisu. Kuno haala kanaan jechuudha. Kuno amma as bira jechuudha. Mut all song when song plays jedha. Fakkeenyaaf gubbaa irra jechuudha. Isa kana isin maal gootanii sirbi qofti akka keessaa haqamee bahu sagalee biraa osoo hin taane kuno haala kanaan fakkeenyaaf kuno as bira deebistanii jechuudha. Inni kun argitanii mut all song when song play kadhu isin amma kaalamaffaa irra gootanii jechuudha. Bakka xiyyaa mul'isaa jiru kana jechuudha. Only song kadhu jechuudha. Isarra xuxxanii kaatanii kuno continue bakka kan argitanii isa kana xuxxanii jechuudha. Haala kana yoo xuxxaneetan as bira dhuftanii asirra kiliik gootan jechuudha. Mut bakka kanatti haala kana yoo xuxxaneetan kun amma maal godhaa jira? Processing video jedha jechuudha. Processing irra jira jechuudha. Inna copyright kana isinirraa balleessuudhaaf jechuudha. Sa'aatii daqiiqaa wayii fudhatuu danda'a jechuudha. Daqiiqaa muraasaan booda irraa isinii badaa jechuudha. As bira shiikoon tura waan ta'eef obsaan eeggattanii jechuudha. Haala kanaan osoo bakka biraan dhaqin asumarra dhiistaniitiin daqiiqaa muraasa turtanii achiin booda kuno haala kanaan daqiiqaa muraasa booda isinii irraa balleessa jechuudha. Kanaafiyyuu obsaan eeggattan jechuudha. As biratti jechuudha. Kuno haala kanaan amma irraa balleessee jira jechuudha. Kuno argitanii not affect jedha. Kuno public jedha. Oonii naa godheera jechuudha. Monetizing kiyyallee naa deebisee jira jechuudha. Kuno haala kanaan waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Kuno haala kanaan oon naa godhee jira. Irraa badee jira jechuudha. Copyright irra ergame kan Qamar Yusuf sunillee kunillee irraa badee jira jechuudha. Haala kanaan irraa balleeffadhaa. Waan baay'ee tokko nama gammachiisu jechuudha. Waan takka yeroo illee isinitti fudhatu daqiiqaa 5 keessatti irraa balleessuu dandeettanii jechuudha. Haala kanaan viidiyoo kiyya hundarraa naaf badee jira jechuudha. Duuba deebi'ee illee yoo ilaalu
Fakkeenyaaf mee viidiyoo jalqaba isin agarsiise kan copyright qabu kunoo as bira argitanii kunoo cidha yookaan sargii Oromoo ka jedhu kana kunoo fakkeenyaaf amma nan jedhee jira jechuu kunoo karaa gadiitti kan argamu kana jechuudha. Kunoo isa kana jechuudha kunoo haala kanaan irraa balleessee jira. Kunoo oonnaa ta'ee jira, monetizing keenyaa deebi'ee jira, akkasumas copyright irraa balleessee jira kunoo viidiyoo kana jechuu cidha yookaan sargii Oromoo 2021 kadhu kana jechuudha. Kunoo nan godhee jira. Sirba Qamar Yuusuf narra ergamee ture, kanaaf iyyuu amma narraa irraa badeetiin jira jechuudha. Haala kanaan irraa balleeffachuu dandeettan jechuudha. Waan baay'ee gaariidha. Kanaafuu haala kanaan irraa balleeffadhaa isiniin jedha. Kunoo copyrightiin kan ergame guyyaa kana jechuu haala kanaan isiniif ergaa jiru notification bakka kanatti Novembarii 2tti na ergamee jechuudha. Haala kanaan amma irraa badeetiin jira jechuudha. Haala kanaan sirreeffadhaa isiniin jedha. Mala salphaadhaan yeroollee isin irraa hin fudhatu jechuudha. Haala kanaan sirreeffattan jechuudha. Yeroo kamiyyuu jechuudha. YouTube Studio keessaan balleessan jechuudha. Copyright kamiyyuu jechuudha. Haala kanaan irraa balleessan jechuudha. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Isinitti tolee jira wayim dammoo isiniif galee jira jedha. Yoo isinitti tole akkasumas subscribe, share, like godhaa. Viidiyoo kana waliif daddabarsaa jechuudha. Haala kanaan copyright haala kamiin akka itti ofirraa balleessan haala kanaan isinis na biraatiif dabarsaa. Irraa baradhaa isiniin jennaa kan beeknes barsiisaa jechuudha. Akkasumas subscribe gochuu hin dagatinaa jechuudha. Akkasumas rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu isiniin jedha. Viidiyoo yeroo itti aanu viidiyoo kana caalaa namatti tolu waa'ee YouTube irraa ta'ee waa'ee imo, WhatsApp, Facebook, Telegram hunda isaa jechuudha. Instagram, TikTok hunda isaa isiniif ibsaa jechuudha. Viidiyoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf as jala seentanii yootaan viidiyoo 100 jalatti dhiyaatutu jira jechuudha. Kanaafiyyuu as jala seentanii viidiyoo barbaadan kamiyyuu argachuu dandeettan jechuudha. Viidiyoo baay'eetu jira jechuudha. Chaanaala keenya jala jechuudha. Waa'ee aappii akkasumas diraamaa adda addaa akkasumas koomedii cidha aadaa Oromoo, aadaan Oromoo maali akkasumas seenaa gootota Oromoo baay'eetu jira jechuudha. Haala kanaan isa jala seentaniitiin YouTube Ashim Tube Oro ka jedhu kan jala seentanii yootaan waan baay'ee argachuu dandeettan jechuudha. Akkasumas subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa hordoftoota keenya. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa akkasinitti tole abdii qabnaa. Gaafii yoo qabaattan dammoo koomentii jalatti nuuf barreessaa jechuudha. Waan kamiyyuu waan isin hin galle yookiin waan isin dhibe gaafii koomentii jalatti yoo barreessitan gaafiin keessan isiniif deebi'a jechuudha. Dirqama isiniif deebisna. Akkasumas dammoo yeroo itti aanu waan isin hojjennu yoo jiraate yaada kennaa jechuudha. Waan akkanaan hojjedhaa jedhaatiniin yaada koomentii irra kennaa. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Yeroo itti aanu nagaa rabbii waliin nu haa deebisu. Horaa bulaa isiniin jennaa. Oromoo teenya qaalii isin jaalannaa. Isinis nu faana bu'aa viidiyoo kennu.